kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin boqonnaa 3ffaa eegallee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni beektu. Boqonnaa kanaan guyyaa darbe kutaa 3ffaa isaa ture kan baranne. Egaan wal yaadachiisnee gara guyyaa irratti darbuudhaaf yeroo darbee kutaa 3ffaa boqonnaa kanaatiin Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf qabxii lammaffaa kan ture Iyyesuus Kiristoos Waaqa amalummaati kan jedhu ture kan ilaalle. Iyyesuus Kiristoos Waaqa amalummaa ta'uunsaa kanumadha kaayyoon barreeffama kitaaba qulqulluus kaayyoon duukaa bu'oonni gooftaa keenya addunyaa naanna'anii barsiisus isuma kana uummata beeksisuudhaafidha. Iyyesuus Kiristoos Waaqa amalummaa ta'uusaa jechuudha. Nuuf jecha foon uffatee, nuuf jecha fannifamee, nuuf jecha gidiraa kana hundumaa kan arge haa ta'uyyuu malee kana hundumaa kan ta'e garuu waaqummaa isaa gadhiisee osoo hin taane amalummaa waaqummaa isaatiin foon uffatee kan inni raawwatedha. Kanaaf waa'ee waaqummaa isaa kana kitaabileen qulqullaa'oon warreen kakuu moofaas caqasoota baay'ee warreen kakuu haaraa immoo guutummaa isaanii waa'ee sanaa kan dubbatan keessaa ammateef naannee. Kan biraas immoo kitaabileen kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa waa'ee waaqummaa isaatti akkamitti akka isaan walii galanii wal deeggaranii kallattii kanaan caqasoota ture ilaallee kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo isuma kanatti dhufuudhaan kutaa 4ffaa barumsa kanaa kan ta'u ni baranna jechuudha. Waaqayyoo abbaan keenyaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyesuus Kiristoos abbaan ogummaadhaa fi abbaan icciitii inni nu gidduutti argamee icciitii isaa dhokataa nuuf ibsuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan Iyyesuus Kiristoos eenyudha jennee kan eegalleef guyyaa har'aa kutaa 4ffaadhaan kan ilaallu deebii kan itti aanu kan biraan Iyyesuus Kiristoos Waaqa guutuu nama guutuudha kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaaf kutaa 4ffaa kanaan Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhuuf kan biraa deebii kan laannu Iyyesuus Kiristoos Waaqa guutuu nama guutuudha kan jedhudha. Isa kana ilaallaa jechuudha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyesuus Kiristoos egaan dursinee kaasnee barachaa akkuma turre inni nama kan ta'e tewaahidootiinidha. Tewaahidoo jechuun wantoonni lama tokko ta'uudha. Wantoonni lama wal eeguudhaan osoo waliin balleessin inni tokko kan biraa osoo hin balleessin osoo hin jijjiirin inni tokkos immoo isa sana osoo hin jijjiirin osoo hin balleessin wal eeguudhaan amalli isa tokko kan tokko ta'e kan isa tokkos immoo kan isa tokko ta'e tokko ta'u jechuudha. Innaa tewaahidoodhaan nama ta'e yeroo jennu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif jechuudha. Dursinee barachaa akkuma turre qaamonni lamaan jechuunis qaamni waaqummaadhaaf qaamni foonummaa osoo waliin balleessiin osoo waliin jijjiirin osoo walitti hin makamin osoo walirrattis hin darrabamin wal eeguudhaan
tokko ta'anii kan jedhudha. Yaa kana bal'isnee boqonnaa darbe keessatti akka baranne buraawwan barumsa kan hordofaa turtan ni beektu. Egaan haala kanaatiin walii guudaan tokko ta'an yeroo jennu qaamni waaqummaa ilmi waaqayyoo qaama sadan keessaa tokko kan ta'e hunda kan uume amadummaa isaan waaqa abbaadhaaf hafuura qulqulluu waliin tokko kan ta'e bakka hunda kan jiru kan hin qabamne hunda kan beeku hunda raawwachuu kan danda'udha. Inni kun qaama jalqabaati. Qaamni waaqummaa jechuudha amala kana kan qabudha. Faallaa isaa immoo qaamni lammaffaa jechuun qaamni foonii immoo amaloota torbarraatu kan uumame qabamuu kan danda'u bakkaan kan murtaa'u kan beela'u kan dadhabu kan rafuudhaa fi kanneen biroo amalummaa keenya keessa kan jiran hundumaa kan qabudha qaamni foonii jechuudha. Egaan tewaahidoodhaan tokko kan ta'an yeroo jennu tewaahidoon kun icciitiittiin qaamni lama gara qaama tokkootti fi amalli lamas immoo gara ama tokkootti dhufuuti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qaama lamarraa qaama tokkoo fi amala lamarraa amala tokkodha. Inni kun icciitii tewaahidoo jedhama. Egaan qaama lamarraatu qaama tokkoo fi amala lamarraatu ama tokko yeroo jennu kan jalqabaa gaafa laallu qaama lamarraa qaama tokko jechuun jechuudha. Dhokataa kan ta'e qaamni waaqummaa amala isaa osoo hin gadhiisin. Dhokataa kan ta'e amalli waaqummaa qaamni waaqummaa amala isaa osoo hin gadhiisin. Kan qabamu qaamni foonis amala qabamuusaa kana osoo hin jijjiiriin. Jechuunis kan mul'atu qaamni foonii kan hin mul'anne qaama waaqummaa akka mul'atu osoo hin taasisin. Kan hin mul'anne qaamni waaqummaas kan mul'atu qaama foonii akka inni hin mul'anne osoo hin taasisin waleeguudhaan tokko ta'anii jechuudha. Inni kun qaama lamarraatu qaama tokko jechuudha. Egaan qaamni foonummaa kun kan qabamudha kan mul'atudha. Qaamni waaqummaa immoo hin mul'atu hin qabamu. Innaan lamaan kun qaamonni kun lamaan qaama tokko ta'an yeroo jennu kan qabamu qaamni foonummaa kuni kan hin qabamne qaama waaqummaa sana akka qabamu osoo hin taasisin osoo hin jijjiirin. Akkasumas kan hin qabamne qaamni waaqummaa suni kan qabamu qaama foonummaa kana akka inni hin qabamne osoo hin taasisin. Amalli foonii amala mataasaa qabachuudhaan qaamni foonii kun qaama mataasaa qabachuudhaan qaama waaqummaa dabalatee tokko ta'e. Qaamni waaqummaas qaama mataasaa qabateetu kan foonummaas osoo hin jijjiirin osoo hin balleessin eeguudhaan kan isaa taasifatee maal ta'e tokko ta'e. Kanadha qaama lamarraa qaama tokko kan jedhamu. Amala lamarraatu amala tokko jennu immoo waaqummaan amala isaa osoo hin gadhiisin jechuun amala isaa kan hin mul'anne amala foonummaa kan isaa taasifate. Amala isaa kan hin taane amala foonummaa kan isaa taasifate jechuunis waaqummaan amala isaa sana amala kan hin mul'anne kan hin qabamne bakkaan kan hin murtoofne kan ta'e waaqummaan kun amala isaa osoo hin gadhiisin. Amala isaa kan hin taane amala foonummaa kan isaa taasifate. Foonummaanis immoo amala isaa osoo hin gadhiisin amala waaqummaa kan isaa taasifate tokko ta'anii jechuudha. Waaqummaan hin beela'u, hin nyaatu, hin dhugu, bakkaan hin murtaa'u. Amala isaa kana qabateetu kan bakkaan murtaa'u, kan beela'u, kan nyaatu, dadhabaa kan ta'e amala foonummaa kan dukaa tokko yeroo ta'u inni ofiisaa amalli waaqummaa sun qaamni amalli waaqummaa amala kan hin beelofne bakkaan kan hin murtoofne yeroo ta'u kan foonummaa bakkaan kan murtaa'uudhaaf kan beela'u kan ta'e kana osoo hin jijjiiriin kan isaa qabatee kan foonummaas eege. Amalli foonummaas bakkaan kan murtaa'u kan qabamu kan jiru kan beela'u ta'e osoo jiru kan hin beelofneedhaaf kan bakkaan hin murtoofne amala waaqummaa dukaa yeroo tokko ta'u kan isaa sana osoo hin jijjiiriin kan isaa qabatee kan waaqummaas fudhatee waleeguudhaan tokko ta'aniidha. Inni kun amala lamarraatu amala tokko jedhama. Egaan kanaaf gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos qaama lamarraa qaama tokkoof amala lamarraatu amala tokkodha. Qaama lamarraa qaama meeqa? Qaama tokko. Amala lamarraa immoo amala tokkodha. Inni akka waaqa abbaadhaaf waaqa hafuura qulqulluu waaqummaa qofa kan qabu miti. Akkasumas immoo akka addaam foonummaa qofa foon qofa kan ta'e miti. Inni maalidha? Nama guutuudhaa fi waaqa guutuudha.
al tokkotti waaqa guutuu al tokkotti nama guutuu kan ta'e jechuudha. Fitsum ሰው ፍጹም አምላክ kan jennu jechuudha. Kanaaf Kiristoos tewaahidoodhaan nama ta'ee tewaahidoodhaan dhufee yeroo jennu qaamonni lamaan kun wal eeguudhaan osoo waliin jiran tokko ta'anii amaloonni lamaanis osoo waliin jiran tokko ta'anii kana booda tewaahidoodhaa booda kan dhalate Iyyesuus Kiristoos nama guutuudhaa fi waaqa guutuudha. Kana yoo jennu akka abbaasaadhaaf akka hafuura qulqulluu waaqa qofaa kan ta'e miti. Abbaadhaaf hafuura qulqulluudhaan kan beeknu waaqummaatiin qofadha. Hafuuradha. Arguu hin dandeenyu, qabamuu hin danda'u. Iyyesuus Kiristoos garuu akka sanaa osoo hin taane maal ta'eera tewaahidoo foon duukaa raawwateera waan ta'eedhaaf akka sanaa qofa miti foonummaa ni qaba. Faallaa kanaa immoo akka addaam qofa miti addaam foon dadhabaa kan ta'e qofadha. Iyyesuus Kiristoos garuu maal qaba? Waaqummaas ni qaba. Kanarraa kan ka'e maal jennaa? Iyyesuus Kiristoos waaqa guutuudhaa fi nama guutuu jennaa jechuudha. Waa'ee nama guutuudhaaf waaqa guutuu ta'uu gooftaa keenyaa kana kitaabileen qulqullaa'oon caqasoota baay'ee qabataniiru. Caqasoota muraasa mee kaasnee haa ilaallu. Kan jalqabaa wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoomsa 1 kaasnee hanga 12tti barraa'ee kan jiru yeroo ilaallu raajii jalqabaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos haadha isaa qulqulleetti dubroo Maariyaam waliin mana dookimaas mana cidhaatti argame kadhannaa haadha isaatiin bishaan gara daadhii wayiniitti kan inni itti jijjiiredha barraa'ee kan jiru jechuudha. Wangeela makaasne kana wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoomsa 1 kaasne hanga 12tti. Egaan seenaa kan akkamitti asitti kaasne jennee kan gaafannu yoo taane asirratti waan hubannu ni jira. Waaqayyo akka namaa mana cidhaatti kan waamamu yookiin kan affeeramu miti. Maaliif Waaqayyo mana cidhaatti hin affeeramu, hin nyaatu, hin dhugu, hin argamu mana cidhaatti. Mana cidhaatti kan affeeramuudhaaf kan waamamudha dhala namaadha. Anna Waaqayyo mana isaatti hin affeeramu, gooftaan keenya garuu affeerameera. Iyyesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo affeerameera. Maaliif? Nama waan ta'eedhaaf, nama guutuu waan ta'eedhaaf mana cidhaatti affeerameera. Akkasumas immoo namni bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiiru hin jiru tokkomtu addunyaarra. Namni bishaan kallattii maan ilaalee daadhii wayinii gochuudhaan fuudhaa buusaa kennaa jechuu danda'u eenyuyyuu hin jiru. Darii qulqulloonni abboonni keenya raajii adda addaa ni raawwatu. Raajii isaan raawwatan isaan gara Kiristoositti kadhachuudhaan Waaqayyotti hiyyuudhaan raajii raawwatu. Kiristoos garuu kadhannaa tokko malee akkasumatti buusaa kennaa jechuudhaan ajajeetu maal taasiseera? Bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiireera. Innaan kana gochuu kan danda'u hin jiru. Inni garuu maal taasiseera? Kana waan tokko osoo hin dubbatin akkasumaan jijjiireera. Maal waan ta'eedhaaf? Waaqa waan ta'eedhaaf. Kanaaf agartanii al tokkotti mana cidhaa keessatti wantoonni lama Kiristoosatti mul'atan jechaadha. Tokko akka namaatti mana cidhaatti waamame nama guutuu waan ta'eef. Kan lammaffaa immoo waaqni qofa raawwachuu kan danda'u uumama isaa waan ta'eedhaaf bishaan gara daadhii wayiniitti akkasumatti jijjiiruu waan danda'uudhaaf Waaqayyo Kiristoos kana raawwate. Maal waan ta'eedhaaf? Waaqa waan ta'eedhaaf. Innaa kun Kiristoos guutuu namaaf guutuu waaqa ta'uusaa nu agarsiisa. Kan lammaffaan immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoomsa 1 kaasee hanga 7tti barraa'ee kan jirudha. Asirratti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti. Namicha dhaloota isaarraatuu kaasee jaamaa ture tokkoon hancufa isaa biyyeetti tufuudhaan dhoqqee taasisee ija isaaf dibee kana booda ijaaf dibee unkaan ija qofa miti bakka jalqaba bakka ijaatti hojjete kana booda ija isaa baneefu isa geggeesse seenaa kana barraa'ee kan jiru. Kunis Kiristoos uumaan keenya waaqa guutuudhaaf nama guutuu ta'uusaa nutti agarsiisa. Akkamitoo jenne Waaqayyo akka namaa hancufa kan qabu miti. Hancufa kan qabuuf hancufa kan tufu miti. Maaliif hin hafuura waan ta'eedhaaf. Iyyesuus Kiristoos garuu nama waan ta'eedhaaf maal taasise? Hancufa tufee lafatti agarsiiseera. Maaliif? Nama guutuu waan ta'eedhaaf. Eshi hancufni nama tokkoo hoo dhuguma amma hancufa tufnee ija namaatti gooneetu fayyisuu hin danda'a. Itti kan nama dinqisiisu laala. Iyyesuus Kiristoos ija banuudhaaf maal gochaa jira? Hancufa lafatti biyyeetti tufeetu biyyee dhoqqee godhee maal ta'e ija namichaa dibeef. Amma dhoqqeen ingidii ija banamoo ija balleessamatu kaane guyyaa raayyaanni.
Dhoqqeen ija jirtu maal taasisaa ittiyyuu ni balleessaa jechuudha ashuma jirtuyyuu. Kiristoosumaan keenya garuu hancufa lafatti tufeetu dhoqqee erga raawwatee booda dhoqqee sana dibee dhoqqeen yookiin hancufni nama tokko hedduma kamittiyyuu wanta akkasii raawwachuu hin danda'u ija baruu hin danda'u ittiyyuu ija balleessa malee. Garuu dursees kan uume isuma waan ta'eedhaaf gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos hancufa isaatiin maal taasiseera ija namicha kana bakka ijaasitti hojjete ija kanas immoo isaaf baneera jechuudha. Maaliif waaqa waan ta'eedhaaf inni. Kunis gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos nama guutuudhaaf waaqa guutuu ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Kan sadaffaa immoo wangeela Maatiyuus boqonnaa 8 lakkoofsa 23 kan jiru haa ilaallu. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos duuka bu'ootaa waliin bidiruurra ba'eetu osoo deemaniitu gidduutti ni rafe inni jechuudha ni rafe. Rafee osoo jiruuti qilleensi hamaan bishaanichaaf doonii sana raasuu jalqabe. Kana booda namoonni baay'ee dhiphatanii fala dhabanii Kiristoos bakka inni ciisuu deemaniitu isa kaasuudhaan maaloo sila dhumne sila dhumuuf jirraa yeroo isaan jedhanitti iyyan gooftaan keenya ka'eetu maal taasisaa qilleensaaf doonis bishaanis hundumaa ni ajaje. Kana booda sagalee isaa akkuma dubbateedhaan jecha isaadhaan isaan kun hundumtu abboomaniitu dhaabbatan. Innaa namoonni qilleensonnii fi galaanni kan isaaf ajajaman inni nama akkamiiti jechuudhaan dinqisiifatanii jedha. Innaa gooftaan keenya kana raawwateera kun sirriidhumatti Kiristoos waaqa guutuudhaaf nama guutuusaa kan agarsiisudha. Nama guutuu akkam ta'e gaafa jennu akkuma nama doonii keessa seeneetu hirribni isa qabee rafeera dadhabe jechuudha. Nama guutuu waan ta'eedhaaf. Faallaa kanaa immoo waaqa guutuu waan ta'eedhaaf eenyuyyuu gochuu kan hin dandeenye ammatu deemnee galaanatti dubbanne nu dhaga'uu danda'u. Amma obboleetti qilleensa jabaatti osoo dubbanne nu dhaga'uu danda'u. Maaliif nuti isaan uumne waan ta'eedhaaf waliin beennu sagalee jecha waliis waliin beennu nuti. Hunkaan kana miti arguu hin dandeenyu qilleensaan. Kiristoos garuu durseessi jecha isaadhaan kan uume isuma waan ta'eedhaaf amma jecha isaa gaafa hin dubbatu uumama isaa waan ta'eedhaaf maata isaan jecha isaa dhaga'anii maayoo qilleensiif bishaan uumama isaa waan ta'eedhaaf sagalee isaa ni dhaga'u waan ta'eedhaaf sagalee isaa dhaga'anii tsat jedhan jechuudha. Innaa caqasni kun Kiristoos uumaan keenya nama guutuudhaaf waaqa guutuu ta'uusaa sirriitti nutti agarsiisa. Kana afuraffaaf kan xumuraa kan ilaallu wangeela Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 5tti barraa'ee kan jirudha. Yeroo tokko gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos mana tokko keessa taa'ee osoo jiru namoonni naannoo isaatti walitti qabaman. Itti naanna'anii itti baay'atanii namni iyyuu kallattii ittiin mana isaatti seenuu hin qabu. Hundumtuu itti naanna'anii cufaniiru waan ta'eedhaaf. Kana booda namoonni biroon immoo nama naafa kan ta'e tokko sireerra kaa'uudhaan baataniitu akka inni fayyisuudhaaf gara gooftaa keenyaatti fidu. Yeroo fidan garuu kallattii ittiin seenan karaa argachuu hin dandeenye. Kana booda maal godhu gara manicha bahuudhaan baatii yookiin baatii manicha irraa kaasuudhaan namicha kana siree isaa duukarra bakka gooftaan keenya taa'utti gad darbatan. Inni yeroo kana gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos amantii namoota kanaa ilaalee baay'ee ajaa'ibsiifate. Kana booda maal jedhee yaa ilma koo cubbuun kee siif dhiifameera jedhe. Kana booda namoonni baay'ee dubbatanii itti dhufee maal jedhee ka'ii siree kee baadhuu deemi jechuudhaan namichi yeroo itti dubbatu namichi ka'eetu siree isaa baate nagaa isaa galeera jechuudha. Innaa caqasni kun gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos waaqa guutuudhaaf nama guutuu ta'uusaa sirriitti nutti agarsiisa. Nama guutuu akkamitti taasisaa gaafa laallu tokko bakkaan murtaa'eera. Bakka akkasii taa'e jechuudhaan isaaf dubbatameera. Waaqayyo bakkaan hin murtaa'u waan ta'eedhaaf bakkaan kan murtaa'u nama qofaadha. Innis nama guutuu waan ta'eedhaaf maal ta'e as jira jedhameetu bakka tokko taa'e mana tokko keessa taa'etu argame jechuudha. Bakka tokkotti al tokkotti argamuun amala namaa waan ta'eedhaaf. Ittaanee hoo bakka tokkotti argamee waaqa guutuu waan ta'eedhaaf immoo maal taasiseera eenyuyyuu dubbachuu kan hin dandeenyeedhaaf gochuu kan hin dandeenye. Eenyu gochuu kan hin dandeenye yaa ilma koo cubbuun kee siif dhiifameera jechuudhaan cubbuu dhiise jechuudha laala. Cubbuunis waan danda'u eenyuyyuu hin jiru uumama hundumaa keessaa. Abboonni keenya gaafa nu eebbisan cubbuu keerraatu waaqayyo si haa hiikuudhu malee cubbuun kee siif dhiifameeraan jedhan.
cubbuu keerra waaqayyo si yaa'iku. Maaliif cubbuudhaa kan hiiku waaqayyo qofadha. Waaqayyo kana eenyu cubbuudhaa kan hiiku hin jiru waan ta'eedhaaf. Kanaaf Kiristoos waaqa waan ta'eef maal jedhee yaa mucaa koo cubbuun kee siif dhiifameera jechuudhaan cubbuu isaa dhiiseera. Kana booda immoo itti fufuudhaan yaa'u namoonni akkamitti arrabsaa akkamitti kana cubbuu dhiisuun waaqayyo qofadha kana gochuu kan danda'u akkamitti akkas jedhanii gaafa isaanii keessaa itti yaadu jalqaban gooftaan keenya keessaa keessatti bareechaadha. Isaan kan isaanii cimaatti fakkaatu ka'ii deemiidha malee cubbuu dhiisuu kana miti. Innaa maal jedhe cubbuu dhiisuudhaaf ka'ii deemechuu keessaa kamtu salphataa? Cubbuu dhiisuun baay'ee salphataa garuu ani ilma waaqayyo isa kosii namanne. Innaa kallattis hin beektaniidhaan kunoo ka'ii siree kee baadhuuti deemi jechuudhaan isaanii amanuu danda'an namicha akka inni siree isaa baatee deemu taasiseera. Kanas gochuu kan danda'u waaqayyo qofaadha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos waaqa waan ta'eef kanas raawwateera. Walumaa galatti egaa obbolaawwan keenya Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf deebiin guyyaa irraa ilaalle nama guutuu waaqa guutuudha. Kitaabileen qulqullaa'oon keessumattuu wangeelota afaan gaafa ilaallu dhimmoota kana bal'inaan haala addaatiin ibsaniiru. Kiristoos al tokkotti waaqa guutuu nama guutuu ta'uudhaan kan inni raawwachaa ture hundumtuu agarsiistuudha. Namas waaqas ta'uusaadhaaf jechuudha. Nutis immoo sa'aatii keenya duukaa kan eegu kan deemu caqasoota kan arfan kaasnee haala kanaatiin hubanneerraa jechuudha. Kanarraa asumatti nu haa ga'u kutaa kan itti aanu kutaa itti aanuun qabanneedha kan deebinu. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kan dhageenye laphee keessa nuuf haa bulchu. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.